Tota raadiyoo Nuural Hudaa nageenya keessan badhaadha. Inshaallahu ta'ala guyyaa har'aa keessummaa affeerii harkasanii qaba. Keessummaan kiyyaa ka har'aa koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa keessatti gorsaa seeraa kan tahan Ustaaz Kaamil Shamsuuti. Inshaallah Ustaaz Kaamil Shamsuu waliin ibsi muummichi ministeeraa gaafii hawaasa musliimaa ilaalchisee dhiheen kan baasee fi ibsa koree fal barbaaddu hawaasa musliimaa irratti mata duree kan lamaan irratti jechuudha. Am kallattumaan gar marii keenya dabar. Salli wa sallim ya Rabb ala an-nabi sahib ar-rahma وارزقنا جواره في دار الكرام. صل وسلم يا رب على النبي صاحب الرحمة وارزقنا جواره في دار الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجايا؟ الحمد لله نجاح. ما شاء الله جزاك الله خيرا. قاف ديبسا كنا في هجيج التنرجم كيسن في الدوس انجلتهم فنا. ما أستاذ جيرام يرو أما كان بيكيسة تمرتها جروفي إبسا دهين كان قافي مرقواس مسلمة إلى الجسيم ومتشي من استراباس. أكملت إلى التومي جزاك الله خيرا. خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على الصلاة والسلام. أقولي قلاتي جيرام نمبيتي كان كيسة تلمس فما جرو. كوني وانا ملينا ما كنو. maaliif jennaaniin biyya kana keessatti sababa adda addaatiin hajjechaa baay'ee gaggeeffamaa ture. Gadiinni maqaa sabaatiin yookaan maqaa amantaatiin yookaan lamaaniinuu walirratti hajjechaan sababa geejjibaa irratti gaggeeffamaa ture. Biyyattii kana keessatti olaantummaan seeraa dhabamuudhaan walqixxummaan dhabamuudhaan mootummaan abbaa hirree ta'ee nama isa dura dhaabbatee gaafii gaafatellee akka barbaadetti qafaquudhaan kaan hidhee kaan ajjeesuun kaan biyyaa godaansuudhaan achi dabree immoo wanni kun uummanni keenya yeroo dheeraa oftee jala sadarkaa adda addaatti ga'ee mormii kaasuudhaan jijjiiramni kun amma dhufee jira. Jijjiiramni kun eegalee jira. Bakka deemamu sanan gahamne. Haa ta'u malee immoo biyyattii kana keessatti nu akka uummata musliimaatti qofa miti kan hacuucamaa turre. Nu qofa illee miti. Hacuucaan haqni dhabamuun, olaantummaan seeraa dhabamuunii fi walqixxummaan dhabamuun saba keenya baay'ee miidhaa ture. Kana keessaa nuti akka tokkootti malee yookaan nu qofa miti kan rakkina adda addaatiif saaxilamaa ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo mootummaan amma jiru kun jijjiirama biyyattii kana keessatti jijjiiramni dhufuutu irra jiraata. Jijjiiramni ilaalchaa, jijjiiramni adeemsaa karaa seeraatti deebi'uu qabnaa, seeraan bulamuu qabaa. Caasaalee mootummaa sadarkaa adda addaatti jiran hundinuu seera jalatti gaafatamummaadhaan deemuu qabu waan jedhu xinnoo qabatee keessattuu muummee ministeeraa amma jiru kunii fi gareen isaanii Tiim Lammaa warra jedhamu walii galaatti adeemsi jiru gaariidha. Yeroo ammaa kanatti nama ammoo keessattuyyuu gaafii uummataa deebisuu keessatti gaafii uummataa deebisnaa jechuu irratti akkasumas gaafii garii deebisuus eegalanii jiranii. Jijjiiramni kun egaa jijjiirama caasaa jijjiiruudhaan namoota bakka hin tuqaman jedhamanii yaadaman jijjiiruudhaan jijjiiramni adeemaatuma jira. Gaafii uummataa sadarkaa adda addaatti sadarkaadhaan hin deebisne jechaa akkuma jiranii. Haa ta'u malee gaafii uummata musliimaa gaaffilee yeroo ammaa kana ka'anii qabsoolee gaggeeffaman kanaaf bu'uura ta'ee hagas mara bakkatti kennuu dhabuun uummata keenya mufachiisaa jira. Haa ta'u malee immoo muummicha ministeeraa guyyaa gaafii uummata musliimaas mari'annee deebisuudhaaf yeroo kam caalaayyuu qophiidha jechuudha. Suni ummata tokko ummata keenya gammachiisee hamilee kenneefii jira. Nuuf egaa akka koree fala barbaaddu uummata musliima Itoophiyaatti gaafii kana mootummaan gaafiin hin jira jechuudha mirkaneessee gaafii kanaaf immoo deebii kennanii hin mari'annee deebii kennanii jechuunsaa nuyi haala gaariidhaan himannee immoo mootummaan kana dafee akka hojiitti jijjiiru yaada jedhu ibsinee jijjiirama amma gaggeeffamaa jiru kana akka deeggarru jijjiirama amma gaggeeffamaa jiru kana akka inni boodatti hin deebine shirri adda addaa gaggeeffamaa jiru kun
jijjiirama kana akka inni hin fonqolchine mootummaa bira dhaabbatanii haqa barsiisuuwwan haqni marsinuu bakkatti akka deebi'u jechuudha. Jennoo keenya ibsinee jirra gabaabinatti kanatti fakkaata. Jazakallah Ustaaz, kanaan duras mootummaa yeroo adda addaatti gaafii uummataa ni deebisaa jedhee dubbataa ture. Haa ta'u malee deebiin kennamaa ture tokkolleenu ka uummata abdii kutachiisu ture. Koreen falbarbaaddu hawaasa muslimaa ammoo ibsi guyyaa lamdur baasirratti ibsi muummichi ministeeraa kun ka hawaasa muslimaatiif abdii kennuu jedhe. Mee isin immoo akka koree kanaattis miseensa koree kanaati. Mee kana hoo akkamitti ilaaltu? Abdii kennaa akkamitti jechuu dandeenya mee? Abdii kennaan egaa salaamtuu adeemsi jijjiiramaa mootummaan sadarkaa adda addaatti dubbatu paarlaamaatti dhiyaatee muummee ministeeraa dubbatu martinuu jechaan malee gochaan lafarratti wanti jiru xiqqaadha. Kanaafuyyuu jechummaan jedhamaa jiru kunuyyuu hamilee namatti kenna. Waan kaleessa akka akkaatti namni itti hidhamaa turetu har'a gama mootummaatiin jedhamaa jira. Kaleessa nutu shororkeessitoota hidhamee ittiin hidhamne ittiin gaafamne. Har'a garuu mootummaan as bahee shororkeessaan nuyi mootummaadha gaafa jedhu jijjiiramni gochaadha. Jijjiirama ilaalchaa irraa dhufa. Jijjiirama ilaalchaa immoo kanatti hubachuu dandeessu jijjiirama jechaa irraa jechuudha. Egaa jechoota mootummaan sadarkaa adda addaatiin ergaa inni dabarsu keessaa kunis akkuma ergaalee sanii waan ta'eedhaaf mootummaa irraa abdii qabne jechuun mootummaan itti gaafatamummaa qaba. Responsibilities gara isaatti dabarsaa jirra. Maaliif kana wantoota gaggeeffamaa jiran kana keessatti uummata muslimaatti deebisuu dhabuun gaafii uummata muslimaa kana lashi godhanii achi darbuun hagam tokko wareegama kafalchiisaa eenyu caalaayyuu isaan hubata. Kanaa jennaani gaafii kana hin deebisu wanni jennee fi gaafiin sun eessaa kaatee haramiin deemtee eessa akka geesse hin beekanii nulleen yoo gaafii kana hin deebisne ta'anii adeemsuma kaleessa warri isaan balaaleffataa jiran warri biyyattii kana bulchan kaleessaa cuccaadhaan gochoolee adda addaa uummata keenya irratti fudhatanii karaa isaan deeman jechuudha. Kun immoo karaa fashala karaa kufaatiiti malee karaa bakkaan isaan ga'u akka hin taane hin beekama. Nu abdiin keenyaa malee hin deebisan jennee abdanna. Maaliif ilaalcha optimistiidha nuti jechuudha. Waan isa tokkotti ilaalla maree dukkana ni ilaallu. Hayyee Ustaaz jazakallah khairan. Mee inshallah gam koreetiin ammaan kanatti wanti hojii seename gaafii kan deebisanii kaasuu fi bulchiinsi am jiru kun ka duraasanii miti hojiitti seename jira yookaan ammoo gaafiin ammaan kana gara muummichi ministeeraa fa'aa dhiyeessan fa'aan jira koreen falbarbaaddu hawaasa muslimaa jechuudha. Nu gaafii akkuma beeksisuma baasne kana mataa isaa gara waajjira muummee ministeeraa galchinee jirra. Gaafii miidiyaatti ta'e kana guyyaa gabaabaa keessatti waamanii koree kana yookaan namoota uummata kana bakka bu'anii yaadna. Gama keenyaan koreen uummata muslimaa amaanaa kana baaftee takkaasuu hin boqonne isa mana hidhaatti baanee keessatti eega koree miseensi koree kana marsuun eega bahanii yeroo mara ol arguudhaan marii gaggeessuudhaan haala biyyattiin keessa jiru xiinxalluudhaan akkasumas immoo gaafii karaa inni deebi'uu kallattiitti ka'uudhaan gaafiin kun adduma yeroon dheerataa deemuun bal'ataa jecha sadarkaa amma irra jiru kana gahee jira. Kanarratti koreen martinuu tokkummaa isaanii eeganii waliigalteedhaan gara kanatti deemaa jiranii kana jira. Hayyee mee Ustaaz har'a immoo abbaan alangaa federaalaa akkuma reefu saniin jedhan hidhamtoota irratti yookaan immoo mana hidhaa keessatti gochisu kanneessaa raawwatamaa ture ilaalchisee qorannoo geggeessuun tarkaanfii fudhannaa jedhee jira. Isin immoo namoota badii malee hidhamee yookaan immoo gaafii mirgaa hawaasa muslimaa dhiyeessuun hidhamee mana hidhaa keessatti dararamaa ture. Yakkii achi keessatti ture mee inshaallah maal fakkaata? Mee mata duree keessaa ba'ullee mee yakkii achi keessa ture mee maal fakkaata? Akka ogeessa irrattoo tarkaanfii abbaan alangaa federaalaa kan akkamitti ilaaltu? Heerri biyya kanaaf ta'ee heerri addunyaadha. Namni tokko ija to'annaa jala oolee sammuu isaa hamilee isaa irratti taasisuu qaama isaa irratti miidhaan tokkoyyuu qabu hin qabu. Yeroo qoratamullee yeroo gaafatamullee haala seera qabeessa ta'een gaafatamuu akka qabu
heerri mootummaa biyya kanaas ta'ee seerawwan mirga dhala namaadhaa kabachiisuudhaaf sadarkaa addunyaatti uumaman hundi isaaniitti qaama namaa irratti dhiibbaa miidhamaa geessuun yakka akka ta'e namni kana godhu akka itti gaafatamu bal'inaanii kan eerani. Haa ta'u malee immoo biyyattii kana keessatti seerri sadarkaa hundattuu akka hin jirre beekamaadha. Mana hidhaa naannoorraa gandarraa kaasee naannoo haga godinaa sadarkaa federaalaatti bakka hedduutti uummanni keenya dararaa addaa kaan qaamaa hir'atee kaan hamileen cabee kaan maraatee sadarkaa adda addaatiin dhiibbaa guddaan irra ga'e kaan gurriin dhaga'u kaan ijjiin argu kaan miilla caba kaan kaan kanaan tokkola wanni gaggeeffamu waan baay'ee qaama nama suuqannee taate kaafiyyuu sadarkaa yeroo adda addaa jaarmeenii mirga ilma namaa kabachiisuuf socho'an kan akka Amnesty International kan akka Human Rights Watch wantoota kana qoratanii sadarkaa adda addaatti baasaa turanii waan beekamaadha jechuudha. Amma gaaffii akka ta'u namoonni sana gaggeessaa turan akkamitti dhiyaatanii hin gaafatamanii akkasumas wanti kun akka hin uumamne maaltu godhamuu qaba wanti jedhu kun egaa waan mootummaa yookaan keessattuyyuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu qulleessee namoota kana warra badii kana badii kanaan irraa adabamanu warri immoo rakkoon adda addaa irra ga'ee kumaan akka kafalamuuf godhamuu qabatee yaadda. Namni harkisa bee fakkeenyaaf mana hidhaati ijaarratti akka argaa jirtanii kan kana booda bu'uu mana hidhaati bahuun bu'aan qabu miilli jedhamee jiru hin dalagu. Dibeetti dhaqee taa'uu hin danda'u mana fincaanii dhaqee taa'uu hin danda'u. Itti waan tokkoof jijjiiruu hin danda'u. Kan amma jiru kanarraa wanti tokko wanti ajjeesuu danda'u jiru osoo hin ta'in irra filadha nama jedhu agarta. Kana jira gaa ammoo waan wanti baay'een inumaatu waan hin himamne namni harka hidhamee toorchi godhamuun gombifamee hidhamuun mana fincaanii keessatti hidhamuun bishaan keessatti raabsamuun boodatti jedhanii waan baay'ee jira. Kanaaf haayilaandii yookaan billaas bishaan itti gatanii fannisuun elektirikishaan shook gochuun wanti gaa waan hin godhama biyya keessatti jedhamee yaadame hunduma godhama. Namoonni kana godhaa turan egaa ammas nima jiranii jaarmaaleen sunis nima jiranii caasaa sadiitti nima jira. Caasaa sanas jijjiiruun namoota sanas jijjiiruun namoota kanaa kanatti keessatti addaan dalaganii addatti bahan isaanillee gara seeraatti dhiyaatan gochuun egaa haa ta'u haguma ta'e tokkollee namoota sammuun isaanii hamilee isaanii qabee miidhaan adda addaa irra ga'e kana amma ta'e sammuu isaanii kana wanti kun wal'aanuu hin danda'a jedhee yaada osoo akkana godhan. Hayyee Ustaaz Jazaakallah Khairan gaafintii kadhumamee muummichi ministeeraatiif uummata keenyarraa maaltu eeggamamee dhaamsii dabarfattanis yoo jiraate kanumaan dabarfadha. Akka waliigalaatti uummata keenyarraa wanti eeggamu jiramni amma dhufe kun qabsoo uummataatiin dhufe malee fedhii mootummaa wayyaanee haa ta'u mootummaa Ihaadegiin waan dhufee miti. Kanaafuu jijjiirama uummanni ofii fide kana ofumaa eegee akka isiin karaa irraa hin dabne akka isiin deemsa irraa hin seene uummanni eeguu qaba jechuudha. Ija banatee gurra banatee sammuu isaa gammachuu qabuuni jijjiiramni kun akka inni dhaqee galma gahu akka bakka gahu amma karaarra jira deemaa jira malee bakka hin geenye akka inni galma gahu jechuudha. Galma gahu jechaan maali? Biyya kana keessatti olaantummaan seeraa kabajamee dhaabni mootummaadhaaf humna nageenyaa inni eegsisa biyyaa gahee isaa addatti bahee dhaabni siyaasaadhaa gaheen isaa addatti bahee kun egaa wal kan duraa wal makatee akka warsheessa laaqamee gaafatamummaan akka badu kan godhe kuni akka sirraa gochuun waan barbaachisaadha. Uummanni immoo kana mootummaa isaa eeguudhaan walitti bu'iinsa naannoo adda addaatti uumamuudhaaf yaalamu kana dura dhaabbatee hawaasonni gidduutti wal kabajuun wal jaalalaan biyyattiin kun hundaa hin geessine hundaafuu bal'oodha. Qabeenyi uumamaa lafa kanarra jiru hunda keenyaa wal gahaa waan jedhu sammuutti qabattee qaamota shira adda addaa ta'anii uummata sabaaf sirnii walitti buusuuf deeman
jijjiirama kana fonqolchuuf deeman manni keenya abaansu waddaa waliin qoodin amantaan osoo waliin qoodin dura dhaabbachuu qaba. Gara ummataatiin kanan jedha. Gara mootummaan waan amma jechaan ibsaa jiru kana atattamaan gandarraa kaasee sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti hojiirra oolchuu qaba. Kana jechuun maali? Namoota kaleessa uummata keenya hajjisaa turan, uummata keenya rakkisaa turan, dararaa turan achi kaasuun seeraa fi heera biyyattii kana keessatti uummata keenya saamsan. Kan akka seera shororkeessummaa, kan akka seera miidiyaadhaa, seera mootummaa, wantoota adda addaa jiran kan uummata keenya sakaalan hidhanii jiran yeroo kana akka fooyya'anii ammayyaanii jijjiiraman gochuun afaalee kaleessa uummata keenya kana ilaalcha addaatiin uummata keenya kana kan tumaa turan, kan garafaa turan, kan mutaasaa turan, kan ajjeesaa turan, kan hidhaa ajjeesaa turan kana afaalee kan jijjiiruun sammuu isaanii jijjiiruun gaazexeeffama mootummaatti yeroo osoo hin kennin kana irratti jijjiirama guddaa akkasumas mootummaan qaama dorgomtoota adda addaa ta'anii wajjin taa'ee isaanitti hirmaachisee warra biyya alaa jira warra biyya keessa hirmaachisuudhaan uummata warra haasaa isaaniitti yookaan immoo miseensa isaaniitti ala jiran kan biyyaa hojjetan kan sabaa hojjetan kan gaafatummaan itti dhaga'amu jijjiirama kana keessatti akka kennanii fi hirmaachisuun kuni dirqama mootummaati jira. Mootummaa kana dabarsaa kana qooma. Haji jazakallah khairan ustaaz keenya galatoomaa sanilleen rabbiin umrii keessan nu haa dheeressu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. الرس بوريس يوم جبسا دعائي يبنا بوليت يا اخواني في الله احبكم ربي جريت لله دنياتنا في قمد يا اخر اسم الكاي دعائي رقدت اميني دداي ابشروا لموني سنس يا داعي نسر دين الرتن فتاة لقاء آمين جريت متى نرجو منهم قبل ما وارزقنا جواره في دار الكرام وانظرنا يا ربنا بعينك الرحمة. eegaan kabajamtoota hordoftoota keenya haal yeroo irratti xiyyeeffachuun turtiin ustaaz Kaamil Shamsuu waliin goon kan fakkaata. Ustaaz keenya kabajamaa ustaaz Kaamil Shamsuu gaaffii deebisaa nu waliin godhaniif guddoo isin galatoomfanna. Isinis waan nu hordofaa turtaniif hedduu isin galatoomfanna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة